rakkanne wallaahi. TikTokii dhiisamaa akka godhan maan jechuudhaaf silaa TikTokii dhiisuudhaaf jireenyi gaariin taata. Akkam jechuun dhiisi gaa bakka wanta ni nama firiidamiidha beektaa akkuma bakka ibsaadha. Nama firiidamiidha bakka nama kana jecha namallee rankaatu ni waan siita waan dassi jedhamu godhi. Waan dassi jedhamu waan jecha nama jecha namaa rakaatu miti yookaan haasaa namaa. harka si galfatuuti gizee harka si galfate. Sun nama hundaa bar firiidamii gaafa as keessa seente garuu harma si jijjiiraman harkita. Harka keessa gaafa seene. Gaafa harka keessa seente xullub gizeette suuta jee. Gizee fiides suuta deemsiin jaa. Gisee ala bahee sirbuuna dhooge mana keessa gachufadhee sirba kaabiifti mana. Ala bahee sirbuuna dhooginaan ilfoon itti fadhee mana keessa uttaala. Maal fayyadanii isin sirbuuna dhooginaan mana keessa uttaala. Maal godha koma danda'an godhan. Dirqama yoo sirbinii fayyaan qabdu jechuudha. Mana keessatti sammuun kan koffirii akka ta'u mana keessatti. Silaa baay'ee way gisee bara ilmoo argattee ilmoo dhalteetiin jettee atuu biiziidha bar yeroo sirbituun qabdu bar yeroo sirbituu miti gisee nyaata keetuu godhattee nyaattuun qabdu. Ilmoon dandeessee eeggatti jaarsa keetiif maal godhuu jettaa maal dalaguu jettaa maaltu ga'e maaltu hanqate jettaa mana kan keessi malee jireenyi kan keessi malee waan biraan qabu rakkoodha bar. Haadha Faati rabbi si haa tolchu wallaahi laazim. Rabbi si haa milkeessu. Yaada muraada kan rabbi si haa guutu wallaahi akka garaa keeti. Yaanni kiyya fagoodhaamee cal'isa yaadin argina. Anchi amintee malee maal callistee hin dhaggeeffatta. Angaruu waa hunda keessa wani na gammachiisu maal beektaa ollaa kee ta'u. Rakkoon hin jiru. Ollaa kee ta'u na gammachiisa. Gaafa gara maaliif akka na jaalatta garuu? Atillee kan kenna dhiifattee deemtaanillee kiyya dhiisee deema. Maal jettu? Lakki ani kan kenna waan ittiin dhiifatin. Gaafa gara warra kennaa deeme kan maal inshaalla waa caammaa ta'e luka kaadhee deema. Maal na biraa godhan itti dhiifatta obboleettiiti achumatti an kiyyaas lan as jalatti as jala wal qabannee jechuu akkas wal qabannee deemna jechuu. Maal waa nama jalaa fudhattee akkasitti itti maxxantee deemtuuf jaarsa namaa yoo hatan bara akkasii itti maxxananii deemanii bar. Waa akkasii miti waliin oobsinu si galee. Bakka akka kaappiloota nagarree kaappiloota faranjoota amnaaman akkasitti deemna nuti malee mana dhiisanii achi dhiisanii oola dhiisanii ilmoo wayii ilmoo amata shaniiti kan mana nama dhiisee deemuuf. Amma laal fakkeenyaaf gaafa gara warra keetii deemtu yeroo hunda isaa mijatuu dhabuu danda'a hojii wayii qabaachuu danda'a wanni wayii jiraachuu danda'a ati garuu maatii kan kee bira dhaquu barbaada. Yeroo san fuutee hin deemtu gaafas eenyu dhiiftaree ana dhiiftaa. Kootu kootaa buna dhugaa kootaa anatu waamaa jechuudha rakkoo hin qabu jaarsi kiyya hin jiraa miti waami haa buna dhuguu waami haa misaa nyaatu qursi nyaatu osoo an jiru garuu magaalaa deemee magaalaa irraan nyaatu anillee kiyya akkasumas si bira dhiisee amaanaa sitti haa ta'u jedhee yookaan miciirrafa miciirra an baay'isawee kiyya sin rakkisu kiyya baay'ee sin rakkisu maaliif jennaan. Araan irratti dhiisni dhagee gurbaan si kalaas nuti amma viidiyoo waraabamte akkana yaaddii jaa. No, akkana hundi yaaddi jaa. Wanti qoosadu kunuun si qaalicha hidhabdee kunuunsi akka tuusin dhiira baalee keessa amaloota jireenya dhiira baalee keessa wanti isaan natti tola maal beektaa firiidamiidha. Haga sii wajji jiraatan sanitti firiidamiidha. Firiidamii ajaa'ibaa tan kennanii hagattii tana sii kennanii taansituutti dabalata. Sancaalaatti daballaan sii dhumataa jechuudha. Maali beektaa amma kiyya baay'eellee waan nyaatu micciirraa ni godhaa fi lafan kaayaafi. Micciirra godheef yoo lafa kaa'e inni nu micciirra masan onnedha. Gisema tokko buna dhaabdee waanta. Sigala buna dhaabdee jechuudha. Waan si amanuuf si dhiise malee habibti osoo dubartii gadii taate morma kiyya moraadha malee sitti hin dhiisuwan. Dhiiseen deemuwan. Waan si amanuuf sanuu. Uma barbaadellee osoo ta'e jedhee wooma si amanuuf si dhiisa malee anuu dhiiseen deemu. Inshaallah warra keenya kadhaqee ilaalu san to'afa malee isa dhiiseen deemuwan. Garuu waan eessa dhageesse mana bultii mana nama tokko dhiirri tokko seenee taa'u eessa dhageessila. Hai, maal isaan hiriyoota ande waamanii buna saaloon dhuganii deeman kalas maal godha jamana bultii eessa seera. Abbaa manaa hin jirretti hiriyaan maal godha mana? Abbaa manaa ni jira bar. Fakkeenyaaf ati ibsaan qe'ee jirtanii. Noo safaadhaa noo xaaxaa haadhati bikka saayib anaslan saayibonni isaa maal godhan bikka inni hin jirretti dhufuu hin qaban yoo aslan inde. Ati kan siin jedhe siin galle bar dhagaye. Amma anatu warra keenya deeme warra keenya naga gaafiidhaaf deeme.
Ara haadha faatii na dhiisi yaanna dhiisi mina irraa gabbu. Habibti dhageeffa aanatu warra keenya naga gaafii deeme. Inni qe'ee jiraa miti hiree gatii qe'ee jiruu fi jaarsi kan keetis qe'ee jira. Innis qe'ee jira. Gizema jaarsa kan keetii ganama qursii gootu isallee waami guumallee waami buna haa dhuguu jettee waamtanii buna waliin dhuddan. Boy gumaan kun ma jira agaris. Haadha faatee booda waan si harkan jireet akkatti haasofne garuu qilleensa irra naan bisinaan. Habibti harka jiraa dhibba keessa dhibban harka jira waan harka jiru haasayaa jira barati maal taate osoo harka jiraan dhimma bakka na haasayaa. Dhaggeeffachaan jira malee waa takka keessa hin jiru laanna hubadha. Osoo harka jirre dhimma bakka na haasayaa. Ambar nama harkaa qabdu tokko jireenya boruu waan fuuldura achi badhiftee yaadda bara nama achi badhisee yookaan Ameerikaa jiraanna yookaan Kanaadaa jiraanna yookaan Kaayiroo jiraanna bakka jiraannu hin beeku garuu achi fageessee kan yaadaa jiruuf maal inni waan harka kiyya keessa jiru akka harka kiyya keessa jiru waan beekuuf. Okay, maal si asxaaroon? Kanaafuu maal siin jechuu barbaada beektaa nama gara kiyyatti akka kiyyatti jechuu. Maal jettatama yoo si dhiisee deeme? Ati maaliif natti dhiista natti hin dhiisinaan hin barbaadu? Abi hin barbaadu jetti. Hin barbaadu yoom siin jedhe ani hin barbaadu jetti. Barbaadi siin hin jenne buna naa dhaabdaa fi an ollaa kan keessatti maal jetti sila isin? Ana makun Osmayyaan hiriyaati yaami osoo du'ee lubbuu yoo barbaadde buna waan guyyaa shanii dhaabiti fi oowwifachaa dhugu. Maal oowwifataa dhuga inshallah waan oowwifataa dhuguuf maal inni atis kan keetis akkasin fakkeenyaaf gaafa ati deette jechuudha fakkeenyaaf ati daruu dandeessa jechuudha. Gaafa ati deette anatu si ankaba nyaata isaanatu godha siif nyaata anatu hojjeta anatu si ankaba jechuudha. Atis akkasuma. Kaulah kan kita mal inshallah mana aku tu kaulah kan kita uhawiran. Ay nyata nam to kunungul notif ma godanna. Habib teh buluk gize jartin dete buluk aja dan kagodan toko tu jira. Kajartin. Hingoda ini le hingona. Duddi fayya sin kamu habib tu sani bar gize dete nyata bar duddi kan kita dapatin dan tahu bar. Nam to kunungul sini nyata singodu wat is nungkanu cilfas nungkanu mama sas nungkanu cirenya kayaknya kesati. Habib tu bergaya dayan, lagi bergaya dete. Warning nyata itu. Cilfas simpedu mama sas simpeduan. Ani berbadu fa. Lagi gaafa dayanii jedhan. Isin beektu bar guys. Gaafa dayanii jedhani kan nyaatan shiroodhaa miti yookaan buddeenaa miti kan nyaatan. Micoota narraa dhorkaa guys. Waan akka marqaati kan nyaatan laal waan akka marqaa. Wantoonni dhugan waan garagaraati jiru waan dudda nama jajjabeessu argite waan akkasii nyaatan. Ati lafaayyuu kaatee bishaan fudhattee hin dandeessu.